Ifaa sooratanii dukkana daakkatu jedha Oromoo yeroo mammaaku. Nagaan siniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii. Viidiyoo kana laayikii godhaa kottaa ola seenaa siniin jedha warri aaraa har'a mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaayi. Mammaa san dura mammaa keessana ifaan sooratan dukkanaa daakkatu jedhan sanii maafan jedhe isinitti fakkaate kinoo har'a ammoo maalin qabadhe qofforaadha maal qofforta yoo naan jettan amma dhumaatti dhuma isaa irratti hin argitu dhumni isaa waan ta'eef siniin jedha. Innaa dinnichan dhaabbadhaa siniin jedha gaafarraa qotiyoodhaan qotadhe. Amma immoo deebi'een harkaan akkasitti boo'ii baasna jechaadha. Anaa fi abbaa manaa kiyya ijoolleen biraallee hin jiru siniin jedha. Maaliif harkaan qofforataa qotiyoodhaan hin qottu yoo jettan qotiyoonni koo furfuddatanii waan jiraniif gaafa duraa qotanii jiru. Garuu amma immoo waan furfuddataniif xiqqoo ishee hin ta'u jechaadha. Furdisaa waan hin jiruufi coomanii jiru jechaadha. Kanaaf waan hin taaneef jechaadha. Nama kadhachuu dhaquurra immoo dugda ofiitiin harka ofiitiin dassaquutu irra caala jechaadha. Kunoon haala gabaree fakkaata abbaa manaa kiyya wajjiniini. Namoonni baay'een abbaa manaa keettu. Inni biizidha yeroo viidiyoo na wajjinii waraabu hin qabu. Har'ayyuu akka carraa ta'ee waan kana dinnicha dhaabuudhaaf jennee fi viidiyoo keessa galee malee jechaadha. Yeroo hin qabu jechaadha. Innaa akkasii siniin jedha. Kunoo akkasittan dinnicha laalaa buqqadhee qofforaa dhaabuudhaafan jechaadha. Tartiiba gasheen boo'ii baasaa ammaa booda wayii dugda koo bar hima dadhabu bar ananani qoffore hin bareessine naan jedha. Akkasitti baasu naan jedhetti laabbaan mana kiyyaa akkanatti hojjetu maal laggamtaa jedhee boo'ii ofiisaatii baasa jechaadha. Irra deddeebi'ee innaa kun immoo dinnicha jechaadha. Dinnicha dhaabu lafa isaa yeroo fixe waaradhe akkasittiin booda dhaaba jechaadha. Dinnicha madaabaraas keessa facaafnee dinnicha dhaabneet innaa achi booda garuu hojiin nanarraa bareeda ijoollee. Hojii waanuma barbaade of jajjaallee otoo naan hin jenne waanuma barbaadde odoon hojjedhee zasee ani qofa qotiyyooyyuu akaakayyuu biratti hin guddaadhe innaa qotiyyooyyuu irraa fudhetiin hin qota jechaadha. Niin qotaani akka dhiiratti geqeshii godha jechaadha. Amma cufaa biyya Arabaa kana deemnana xiqqoo ishii humna dhabaatee deeme maaliif akka ta'e hin beeku. Namni biyya Arabaa ture wallaaluudhaaf osoo hin taane humna hin dhabu maaliif dhaabbattee achitti hojii hojjetta si'aatii baay'ee turta waan ta'eef dadhabbiirraan kan ka'e hojiin achitti hojjeta sun qaama namaa seenee maal godha seetiin nama dadhabsiisa jechaadha. Sila saniitiif malee kormaataaf miti jechaadha siniin jedha. Hin taane akkanatti hojjetu akkanatti naan jedha. Arran barsiisamoo maalan godha naan jedha jechaadha. Mana kiyya naan lolaa jira. Wal lolaatuma qofforaa keenya busuu goona. Maa ijoollee micoo batakkitti qabna garuu ishumarratti wal lola siniin jedha kaa. Innaa irraa deemee ol siqee ofii kiyyaa kophaa jammarachuu naa wayya dubbiin kana akkasii siniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa amma dinnicha yoo dhaabbanne ji'a sadan kana immoo nyaanna mitiire nyaannu siniin jedha uggaasan immoo. Maaliif otoo fayyaa qabu otoo humna qabuun booda immoo nan bitadha yookaan immoo warraa qotatee jiru ashee tanaa kutaa jedhaani maal ta'e nama kanadha. Fayyaa naa kenne gooftaan kiyya Yesuus. Akkasitti dassaqee hin qofforuu siniin jedha. Maal akkamitti akkanatti hojjettaatii jettu miti ijoollee baay'ee haala hin hojjettu ijoollee baay'een immoo mana keessa hojjettu. Ani yeroo tokko garuu ani yeroo baay'ee mana keessan hojjedha. Garuu immoo reereessa alas immoo mana hojjedha. Homtuu yoomaayyuu hin dhiisu jechaadha. Manas yoon hojjedha alas immoo hojjedha waan kamiyyuu waan ta'eef hojiin naaf haaraa miti na dadhabsiisu siniin jedha. Dadhabuyyuu ergan biyya Arabaa deemeti kan dadhabbiin akkasitti illee natti hin yoodee baay'een dadhabeen gattaa'e. Maaliif qofforaan isaas humna kiyyaa ol ta'e qannaseen jira ijoollee garuu badaallee hin qannamne. Furdinallee baay'een jaaladhu maaliif seetanii furdannaan dubartiin baay'ee ulfaatadha.
mana keessa yeroo sochootee hojjettu yeroon makamoo yeroo deemtus taanaan dubartiin akka malee yoo furdatte sirrii miti jechaadha. Furdina akka malee osoo hin taane kunoo jira giddu galeessi. Qal'ina akka malee sanis immoo akka hin taane gaariidha isiniin jedha. Qal'inni akka malees immoo bubbee yoo namatti dhufe fuudhee namaan deema. Dhiifama naa godhaa warri qallattanii booyi. Bubbeen nu fuudhattanii siqiqinaa isiniin jedha ruuzii gashaa. Ruuzii yoo nyaattan nu abbaan manaa kiyyaa huuqqataa kanaati garuu maan jettu naan jechuu dandeessu. Inni huuqqataa dadhabeen taa'e bara. Maaliif minaa ittiin kennitu maaliif huuqqistee jettan immoo inni bakka jira miti ree namni isiniin jedha. Kanaaf akkas inni kun inni garanaa kun obboleessa kiyya. Mucayyoon tun immoo ollaa kiyya ijoollee. Ollaadha isiniin jedha. Inni gara gadii kun immoo obboleessa abbaa manaa kiyya anuma bira jira. Inni gidduu kun immoo obboleessa kiyya biraazirii kiyya isiniin jedha. Innaa intalli tun immoo qurufudee tana akka ishiin baqalala akka ishiin dassattu argitanii hin hojjetti ishiin illee isiniin jedha. Kunoo mana qofforamaa jira. Akkuma argitan kana ilaalaa dhiironni ittiin dabalamanii jiru. Ani immoo gidduudha hin siqee jechaadha. Hin dandeessu deemii taa'ii naan jedhan. Taa'e baqqaa ishoo si ga'aa naan jedhanii ishiin jedheeni. Maaliif ani kophaa kiyyayyoo otoo baafadhu jedhanii moo taraa baafadheen kophaa facaafadha malee nama siin kajeelu lammaffaan immoo ganaa gabaarraa hin bitadha siin jedhu. Laa dinnicha immoo argitanii akka xiqqeessa nammee jira. Madaabaraan irratti nammee jira. Innaa kun akkasitti buufamaa jira. Amma ilaala biraaziliin kiyyallee buusaa jira. Anillee bakkeen itti buusus jira. Inni kun immoo duubarra deemet itti biyyoo dachaasa jechaadha. Biyyoo itti dachaasa. Saniin booda hin biqila isiniin jedha kanuma qotiyoo godhachuun baay'eedha jechaadha. Baay'ee qofforee bica'oon tun illee ilaala akka ishiin buusaa jirtu hin beekti ishiin baxaam itti beekti jechaadha. Inni akkas isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa. Gurdii kana yaadadha gurdii ijoon kaawwattu kana. Wayiidhe ergan biyya Arabaa deemeen gurdii kana dhiisee qofa dhugaa. Badee akka malee hin jaaladha isiniin jedha. Amma garuu nan bitadhee itti dhaqee deema. Nama rara waan ta'eef akkasii isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyya. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Viidiyoo kana immoo laayikii godhaa. Amma viidiyoo biraatti walitti dhufnutti maamila koo ta'uu hin dagatinaa hordoftoota kiyya. Laayikiin keessan ijoollee baay'ee bira gahaa waan ta'eef naa koomentii jalattis waan haakaa isiniin jedha. Kun akkasittiin bubbuusuu hin irraanfatina. Ani garuu na irraanfadhe. Buusaasaa kana ganaan gadi jedhee ta'u buusaa ture jechaadha. Maaliif nan irraanfadhe maaliif akka ta'e hin beeku. Gara dhaabadhee buusuu dhaqee walirra bubuuti walirra hin sissiqxu jechaadha. Kanaaf isa kana fakkaata isiniin jedha. Hin dagatina Itoophiyaa kun jiraachuu isaallee Puuphaa lafa keessaa nyaattu Itoophiyaanii jedhamiti warri faranjiiyyuu. Puuphichi kinoosuma kana isiniin jedha. Innaa kun olaalaa akkattan buusaa jiraanillee hordoftoota kiyyaa yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadha. Baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Baay baay.